بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Oromoo 360 warri bakka garaa garaa deettanii nu hordoftan sagantaan keenya sheeka keenya Sheek Hasan Ma'aruuf wajji itti jirru akkuma itti fufetti jira. Gola seenaa seennee jirra. Gola seenaa kana keessaa yaadannoolee dhaamsa seenaalee hawaasni keenya qabsoo keessatti keessa dabre hedduu kaasaati turan. Waan dhuunfaa isaaniitis ta'ee waan qabsoo uummanni keenya godhaa ture. Ammas wantoonni irraa isin gaafannu waan hedduu jira. Sagantaan kun kutaa arfaffaadha. Akkasumatti kutaan shanaffaan illee itti isinii fufaa. Yoo haga dandeenye haga kutaa 10ttis deemne akka nu hordoftan abdii qabna. Maaliif jennaan waa hedduu irraa barattan. Waa hedduu keessa dabranii jira. Waa hedduus hojjetanii jira. Hojiileen isaan keessa dabran sun ammootu nuuf barnoota kitaaba dubbisanirraa gara kitaaba dhageeffataniitti yeroo nu ceesise. Kanaaf dhageeffattanii haasaa isaanii keessaa waan guddoo akka barataniif akka qalbeeffattan abdii qabna. Sheeka keenya sagantaa keenya gaaf duraa bakka itti dhaabnerraa itti fufna. Mee isin Keeniyaa keessatti hojiileen jajjaboon isin hojjetaa turtan hawaasa keessaniif gola taatanii, karaa taatanii, dildila taatanii waan hedduu hojjetaa turtan. Mee akkamitti yaadattan biyya baqaasan Keeniyaa akkiti itti ibsuu dandeettan rakkoolee jajjabduus keessa dabartanii dadhabbii hedduu ifaajee hedduu keessatti dabarsitanii akkasumas akkuma asin dura kutaalee dabre keessatti kaafne walitti dhufeenya qaamolee mootummaa biyya garaagaraa wajjin imbaasiilee garaagaraa wajjin saba kanaaf hojiilee hedduu akka hojjettan nu tututtanii jirtan. Ammoo isin waan dalaytan san rabbiif dalagee rabbii kiyyaaf jecha rabbi boruwaa uummata kiyyaa kanarraa nagaafatinaa waan jedhuuf dalage malee takkaa itti faarfamuuf seenaa himachuuf hin dalayne jettanii. Amma wanni isin dalaytan sun nuuf barnoota ta'a isin gaafanna. Kanaaf mee wantoota keessa dabartan keessattuu keenya akka mana keessaniitti itti keessa qubattanii yeroo dheeraadha. Yeroo namni keenya hedduun ijaan banatiin ija namaa taatanii karaa taatanii hawaasa keenya qubsiisaa barsiisaa waa hedduu rakkoo isaaniitti bira dhaabata. Du'aa isaanii kaan biyyatti kaan biyyanatti geegessa waan hedduu gootanii jirtan. Mee Keeniyaa walumaa galatti jiruu keenya keessatti dabarsitan akkamiin nu ibsitan sheeka? Bismillahirrahmanirrahim. Galatoome. Keeniyaa akkasuma keenuma isiini an akkasumatti ilaala biyya tiyyata lammaffaa ta duraa jechuu xiqqoo malee sila hagas akka jaaladha hedduu Keeniyaa hedduu jaaladha. Wanni biyya tokko nama jaalachiisu uummata isiiti. Uummata jechuun akhlaaqa haala toliisa. Yaadadhu wanni keessattuu yoo shaa'irri beekamaan Arabaatu uummata jechuun akhlaaqa haalaa jedha. Yoo haalli dhabame uummata jechuun dhabamee jedha. Keeniyaa wanni guddaan tokko nama jaalachiisu haala nama isii qabbanummaa isaanii sharrii dhabuu isaanii waan kana saniin durseetiin jalqaba akka Keeniyaa itti seene deengata irra utaalee ture. Ani yeroo lama Keeniyaa dhufee Keeniyaa gaafa duraa dhufeetiin ji'a jaha taa'ee deebi'ee karaa hin argattu jennaa duuba deebi'ee Mogadishuutti deebi'ee Jowharitti deebi'ee bakka teessoo kiyyaa ka irraa oolullee qabu achitti deebi'ee eegasii osuma waraqataa waahila kiyyaa Ahmad Ajmal argannaanuma ka'eetiin deebi'ee yeroo deebi'u kana yeroo duraa ka seenu karaa Kismaayotiin yeroo lachuun karama Kismaayoo jechuun Somaalee keessaan karaa kibba Somaaleetiin bahari nama jechuudha. Wanni illee konkolaataan ta'ullee bahari maabiraa jechuudha. Magaalota afaan keenya maqaa keenya qabu akka badhaadhaa fa'aa Somaalee keessaa Kismaayoo bira magaalaa akka waradaa isiin taate fi waan ta'eef irraa barlamaana irraa filatan hagarraati Somaalee keessa aslii warra Oromaatti qubataa amma jechuun afaanillee jijjiiratanii afaanillee irraa jijjiiramee afaan Somaalitti deebi'ee warra achi qubatu kun ammoo hedduu gara dhibirraa godaanee qubatee warri dhibiiti. San keessa dhufee ka yaadadhu keessaa badhaadhaadha magaalaa karaa isaan dhufee Keeniyaa seenee karaa Gaarisaa fa'aan osoo Gaarisaan ta'in ga'een dura karaa baharirra karaa Laamotiin seenee
jalqaba karaa Laamoo makiinaa dhuunfaatiin namni karaa nu dabarsee karaa baharirra dhufnee Makaawoo jedhanii Laamorraa ala jirte, Laamoo bishaan keessa jirti, Laamorraa ala jirte achiin biyya ormaa achirraa seenee magaalaa ala ka qubatu uummata ormaati. Achirraa osoo garseenii dhufe karaa itti yaadeetiin beeketii miti akka biyyi sun biyya ormaa taate nasiibumatti oofee irra na fide ana. 71 se gaafsan 72 seenne se an beeku ani. 70 ka duraa kana 71 keessa na fakkaate 70 jedhe ani 70 se 71 se garseenii dhufee achi gammaleen dille kan dhufee kaddeef duuba deebi'e. Orma gaafas irraa arge biyya ormaa jalqaba nama arge jechuullee danda'anii na duratti hin dhageenye nama Oromiyaa irraa dhufee achi karaa san bahe ka duraan nama dhibii hin beeku ani. Yoo jiraatellee takka hin dhageenye. Gaafaan achi dhufu miseensa barlamaanallee Muhammad Haaji Abdii Galgaloo jedhanii isattuu miseensa barlamaanati hedduu jaalatamaa bakka amma Haaji Alii Waaroo fudhate kan isattu ture duri isa dura. Nama hedduu Kiiniyaa keessatti yaada inni dhiyeessu barlamaanatti hin deebisan akkuma Haaji Alii kana ummata qaroo ummata jabaatu ummanni suni yaada inni dhiyeessu wanni jedhu laakiin wanni Haaji Aliin gargar jiran dhiifama waliini inni gaafa filamirraa qabee namni san argu. Nama hedduu sadarkaa ol'aana siyaasatti jiru ummataan waliin argu. Haaji Aliin ammoo akkasii miti ummata isaa keessatti deebi'eetiin ummata tokko maali isaa waan filameef wanni jedha agasiif gargar jiran na fakkaate. Inni sunis hedduu nu qarqaare warra Somaalee kana waliinullee wali hedduu waan siyaasaa kanatti illee irratti Muhammad Haaji Abdii kun hedduu nu qarqaare. Hedduu galata qaba. Warroota amma jaarmaya Somaalee kana fa'aa saahiboota wanni qaba isattu akka gaariitti walitti nu hidhe. Kana ture karaa kanaan Kiiniyaa seene. Gaafa 1971 kana jechuu gaafni isin jalqaba Oromoo Ormaa keessa baatan. 71 akka biyya dhiyaatti 71. Yaa akka lakkoofsa warra Faranjiitti jechuudha. Achirraallee yeroo sadii akka saka biyya sanitti deebitan ganda dhiyoo tana jedha. Itti dhufaa eegasi ani yaamamee dhufe amma yeroo kana Ahmad Ajmal fa'aatu na yaametiin Nairoobitti deemaa dhaqeetiin Nairoobii wayita mana barnootaa yoo hidhan eessatti ija soommanni yoo dhiyaatu hin cufan mana barnootaa eessa barbaaddaa eessatti soomuu feeta jedhanii waan ittiin deeman tikeeta waan nama gayu namaaf kennan bakka an achi deema jettuun fira kiyya achi jira fira kiyya biratti achitti soomakaati jettu. Isaanii nama tokkollee bakka tokkollee hin beeknu Ismaa'il Haajuu seentu jira Keeniyaa isa qopha jira. Warra Isaaq jaarsi tokkollee Isaaq jedhanii ka dur waraana Ingilizii ture injiraa isaan gaa'u Boorana keessa jiranii waliin arginu hedduu. Ismaa'il Fiifuu haala akkas Oromoo takkitti qabu keessummaaf cuftinu achitti soomanaaf hin ta'uu saniif bakka itti soomnu kan qabneef namni dhibii kan jirreef achirraa deemnee Kibbaa'utti soomaa turre ji'a soomana. Kibbaa'u anattu arge jalqaba waan achi argeef nama achi gama keenyaa dhufe kan dur biyyaa deemne kan achi qubate jira Haaji Sheeyunus jedhanii maqaa isaatiin achi dhaqnee ganda sanitti soomaa turre ji'a soomana gara sooma sadii achitti soomne. Yeroo cufa anatu fuudhee namaan deema. Yaadadhaa keessattuu 73 gaafa Arabaa fi Israa'el wal loltu achi magaalas achi jirraa ji'a soomanaa keessa ture. Achitti soomne. Gaafa san gaafa irraa maayyii na fakkaate 73 yeroo sadii achitti soomne. Irraa maayyii kan Tinaa maayyii Kibbaa'utti. Maanguddoon gaafa nu deemnu maanguddoon wal geettee ka ganda sanii dhufanii mana Sheeyunus sanitti nutti dhufanii ijoollee nu duraan warra dhibii warra ashraafaa isin sehaa turre. Gurbaan na waliin deemullee bifaan addaataa. Ka waliin jirru Mahmud Ibrahim jedhanii Ameerikaa jira. Nama warra Sheffilaati. Ijoollee nu duraan warra san isin seene amma ammoo osoo isin nu akkattanillee isin irraan hafnu akka nama keenya taatan haala keessantu nutti hime haala keessaniin argine akka dhiiga nama keenya taatanii
jedhanii shilingii 300 nuu kennan Haaji Diidoo yaadadha haga amma isaan deebisatti itti maanguddoo Haaji Diidoo jedhanii jaarsa magaalaa saniitu umrii kiyyan dagadu waan gaddisiisu keessaa takka badhaasa wahii ergaaf jedhee takka yaaduun dhiifne naan aanjine ammoo ajaba nasiiba natti taate takka osoo akkasii yaadu agarraan na jalaa akirame akkasii karaa san akkana turre ormaa akkanatti barachaa turre hatta gara hoolaallee miilan gaaf tokko dhaqne gara hoolaa jedhan gaafasi amma bakka amma maal magaalaa burraan eegasii tolfamte na fakkaate maali maqaan hoolama jedhaniin se haisima magaalaa guddoonuu isiidha ka sabee wanni ta'ante maal garseen itti aanteti isillee dhaqee orma akka gaaritti bakka cufa beekaa oduu isaanii qaba waan yaadadhu keessa 74 yeroo Hayila Sillaaseen kufu namni kun warri mootummaa Hayila Sillaaseen akka gootee akkasiin ka dhufe kun akka wanni akkasumatti dabra akkuma biyya alaa kana dabra nu yaada ala bahuu hin qabnu Itoophiyummaan illee hin beeknu namni kun namoota Itoophiyaati. Itoophiyaa yoo jedhan dur akka nyaaba wanti itti ilaalla hedduun itti ulfaata maaliif waan irraa argine takka waan gaarii irraan argine Itoophiyaan maqaa jedhu kana. Kanaaf namni dhufee dabraa na duraa dagadhe san keessa eeyyee nama dhufe nama ammallee Khadiir Hasuu jedhanii boolisa ture warra baqatee dhufe warra mootummaa Hayila Sillaasee kufnaan baqatee dhufe. Amaara kan akka malee barreessa likii malee dur qaalii namarraa barreessa seha hedduu Amaara kana barreessa. Amma isatti himee naa barreessi jedheeni afaan Amaaraa kanaan reediyoo Hararitti gaafas bananii Hussein Adamtu itti achirraa dabarsaa isatti itti mataa na fakkaate. Reediyoo Harariyoos banamte. Itti naa barreessi jedheeni akka waradaan 6 Kiiniyaa keessa jiru Oromoon. Kanaafuu moojaa nu dheeressa akka dhagaahuu danda'utti reediyoo kana waan jiru naa barreesse gaafasitti barreessee ture. Barreessee sanirraa Haramaayaa Kooleejii jedhanii namni haga hin qabne barattoota fi barsiiftonni jidduu namni hedduun suuraa isaanii naa ergan. Wanneen reediyoo sanillee keessaa proogiraama isaanii naa ergan hatta Arabiilleen barreessanii hatta afaan Amaaratiin barreessaniitiin naa erganii turan suuraa isaanii suuraa nama hedduu kooleejii sanirraa naa erganii turan kan waa'ee infoormeeshina waa'ee haga baharitti akka uummanni keenya qubatuuf gosoota jirtu kana haga waradaa 5 facaalu Kiiniyaa keessa akka jiru kana himee ture. Waan yaadadhurraa san tokko sani eegasillee gaafa wanni deemnu kana lammaffaa 73 eegasillee 73 qofaame 4tti illee gara baa'utti deebi'ee haa waan yaadadhuun salleessaa jedhanii maal shihalaqaa salleessaa jedhanii dhalootan Booranaa kibba zamachi gara kibba Itoophiyaa kana guutuu itti gaafatamaa ture baqatee dhufee nama 3 qabatee isaan 4 dhufeetiin jaarsa tokko jira karaa lamaa kanarra jira manuma isaatii nama Booranaati jaarsa likki hin booya waa'ee uummata keenyaa ta'ee booya inni Sweden imbasii hojjeta. Sun ilmaan isaa hin jiranii Adam Jiloofaa jedhanii yoo gaafatan Nairobi keessatti yeroo tokko Isareeheef wanni barlamaan baasee ture barlamaan filamuu fi naannawa sanitti dhaabbatee ture 90moota keessa ilmaan isaa tokko ka injineera jira sun faaniin du'ee nama hedduu waliin hojjechaa turre. San dura yeroo achi jirru kana yuunivarsiitii keessa ijoollee Booranaa haga takkattu jira haga 3-4 ga'anii Ahama Waaqoo tokko fa'aa yaadadha obboleessi paarlamaana miseensaa. Hersii jedhanii ammallee jira. Hersii Goollachaa jedhanii warroota ijoollee jajjabdu Booranatti ture. Kadhibillee jira. Warri kun cufti warra hojii gurguddaa qabatee kun biyya alaatti wanni jedhee na fakkaata. Isaan kana cufaan wal barachaa turre. Ahmad Ajmal hedduu nama hedduu socho'aadha. Ahmad Ajmal waahila kiyya ture.
waan Hussein Suraafaan nu ergan Bagdaad irraa achitti kanafaa agarsiisaa turre waa'ee uummata keenyaa haga dandeenye haga humna keenyaa haga hubannutti haga ijoollee barmoota illee amma jalqabdee tokkotti uummata kana jala wanni barsiisaa turre saahiboomaanii turre ijoollee Booranaa. Ormi yeroo sanitti nama Muhammad Abdii Galgaluma kana beeka. Eeggasii sistema isaanii jijjiiranii dheeraa dubbiin wanni dheertuudha. Ijaa wanni Kiiniyaa tana reediyoo KBC tana taa Kiiniyaa dur maqaanis Voice of Kenya jedhamti, VOA jedhamti, Voice of Kenya jedhamti. Isaan kana keessa damee afaan Booranaa jedhee jira. Sa'aatii dheeraa qaba, gara sa'aatii 3 qaba, guyyaa walakkaa fi gara galgalaatti illee. Haa ta'uuti wanni tokko kan uummata fayyadu keessan turre. Sababaan nama wanni Habashattu achitti nama ramade isa kontoraalu akka dammaqa uummata biraan dhaqqabnee fi namni itti gaafatamaa waliigala damee afaan kana kennaa kanaa fi Soomaalillee itti gaafatamaa nama Habashaa ture. Mindaan isaallee Itoophiyaa irraa Itoophiyaattu qaxaratee achitti eega inni. Sirbuma kopha gadhiisanii sirba Abdullahi Jirmaa kopha malee waa tokko hin qabu. Jechuun namni joornaalistii hin qabu jechuun jara jajjabaa qabanii ammoo waan hayyamamtu san ture yeroo sanittis waan achi waan bahu waan natti fakkaata. Ahmad Ajmal achirraa dabarsaa ture afaan keenan gorsa tokko tokko ka diinii fi ka dhibillee ka soshaalillee haasawaa ture. Waa hilli kiyya jechuu keessaa waliin dhaqaa ture. Isii kana Ahmad Ajmal kan ajabe fatinummaa isaarraa gaafa durii kan akka amma Oromoon afaan wal baratee namni cufti wal dhagayu kana miti. Waan nu jennu turjumaana barbaachisa. Nama achi ture ka afaan waan nu jenne nu huyyuu turjumaanu wal dhagayuuf namni yeroo sanitti loqoda waliin dhagayu. Ahmad Ajmal qarummaa isaarraa haga xiqqatti fudhatee achi reediyoo sanirraa hojjetee haga xiqqatti afaanillee wal fudhatee loqodaallee fudhatee dabarsaa ture. Inni ammoo waan na dura fixate barnoota yoo suu deeme Suudaan deeme inni gaafasi. Kana argaa ture jechuudha. Kana ture Salleessaa reef kaasee ture wanni maal ishee alaqaa Salleessaan nama warroota Oromoo qabsaawaa qabdu kan mataa duraa warra gurguddarraayi. Nama itti kasaaraa guddaa uummata keenyaaf ta'ee jechuudha isa dhabuu keessatti. Nuyi wanni keenya waliin saahibni isaa numa ijoollee makana ture yeroo sanitti mana jaarsatti deemne mana Jiloo jedhan jaarsa. Jiloo jedhan akkasumas maqaa. Ijoolleen isaan jirti yoo barbaadu. Salleessaan kun nama qabsaayaa mootummaa keessaa dhufe moo nama qaba? Eeyyee qabsaa'aa keessallee aadii miti. Deemnee gara biyya ormaa deemnee gaafa deebi'u maal jedhan Naahim Qisaa isaa Hassan Arsii Ismaa'il Haajii Hussein afaan isarraa dhaga'ee aga nu deemne dhaqee Joomoo Kiniyaatallee dubbise jedhanii. Waa'ee Oromootti waan jedhu. Oromoo wanni jedhan yeroo sanitti naadiya waan warroota matoo. Salleessaan kun inni nama eessa dhalate eessaa dhufe? Boorana inni dhaloota Boorana ammoo nama ajabaate nama sadi moo agas waliin deema. Booranni isaa hin beektu amma yoo gaafate Salleessaan eenyu oduu hin qabu. Maaliif dammaqqiin hin turre? Salleessaa eenyuti maqaan isaanii guutuun naa himame? Gaafoo gaafatte hin beeka warra qabsaa'an cufti nuun beeka akkasuma irraa Salleessamaa beeka. Ishee haala qaama akkasii. Isin jaatanii alii yoo asitti wal agartanii jaatanii alii beektani? Jaatanii alii guyyaa inni du'e namni dura bakka wanni arge ana hatta xayyaarallee reeffa isaa anaa fi Haajii Huseentu gubbaa makiinaa reeffa fuutellee nutu dura taa'anne teennee hada eeboosii geessee xayyaaraa gubballee baase gaafa inni du'ellee jaatanii. Akka inni itti ajjeefame san akkamii yaadattan wanni isin irraa beektan maal? Wanni sun hin beekamu maatii ijoollee inni guddisellee hamatanii santutti fide jedhanii. San keessan beeku san maali warra achi isaan gaafachuu wayya warra laaqurra. Hin beeka ammoo namni dura dhaga'ellee du'a isaa anaa fi Tasfaayee waliin hojjennu kana dhahineetiin bakka poolisaatti namicha Tigree ka qabanii bira dhahineetiin session poolisiin dhahinee Muhammad Galgaloo kan paarlamaana Moyalee jiru Muhammad Galgaloo ta'e
isaan faan dhufanii waliin seenanii poolisa bira seenanii namichallee ijaan arganii an afaan Amaaraan dubbadhu kanaaf alatti irraa hafe gaafa isaanii namicha qaaman hin argine namichi anan hin dhoofne waahila kiyya dhayee jedhee waan ta'eefuu warra dhayirraa qabame jechuu tokko qabamee ture. Namni sun osoo kootinaatti deddeebi'an osoo deddeebi'an warri isaatti kun horii gannaqee baasanii achi harkaa nama bahee osoo argam bahee dabree. Hussein Soraatu jira Hussein Suraatii fi Hussein Soraatu jira. Soraa kun looyariidha Booranaa nama hedduu jiran isa faayu achumatti ajjeesanii. Galgala dhufee mana jala dhaabatee mana foqummaa tokkaa jala dhaabatee ijoolleen labsee mee waan mallaqa naa ergaa jedhee caatii ho'i bitachuuf jennaan wayita bu'an isa kaatu'ee lafa ciisu arganii yeroo galgalaati. Hussein Soraa kana isattuu hordofaa ture waa'ee jaatanii looyariidha inni. Kadu'ee lafatti argan kun jaatanii moo Hussein Soraa kana? Hussein Soraati. Jaatanii amma hoteelatti ajjeefame barra wanni jettu jala ijoollee bira jirtu qajeelchee wayitee inni balbala ga'ee jala seene yoo suma duraanuu qophaa'ee achi jira jala seenee ajjeese barman wani ruumni isaa. Okay, Hussein Soraa ammoo warra keesii isaa hordofu ajjeefame kun. Keesii isaa hordofaa isallee akka itti ajjeefame hin beekamu ajjeesanii. Isaan achuma keessaa baana sheeka kiyya seenaa Keeniyaa keessa isin dabarsitanii hedduu uummata Oromoo wajjin illee hedduu guddaadha. Akkasuma hawaasa keenya kan biyya lubbuu dheefaa baqatee dhufus nama gara ilmiitiin gad dhufus hedduu akka qubsiiftanis dhagahee jira. Mee kana keessatti egaa waan warra ajjeefamuu kaafne Injiinar Tasfaa'uun Camadaallee akka yeroo isin as jirtan asii ukkaanfamellee waan kanallee Abdulaatti qooduu kaaftanii turtan. Mee sanuu akkamiin yaadattan akka inni itti fudhatame sun akkam? Dura bakka maammareefuu dubbadhu kana keessa yeroo Sillaaseen kufe kazamachaaf nama barnoota cufa wanni Itoophiyaa keessa bobbaasan kana dardarra hedduu wal qabatee ka Somaalee dhaqee waa ijaaruuf. Sun cufti Somaalee irraa hongafnaan saldeessa Somaalee saldeessa hin finne bar saldeessa wanbaasi akka jedhanitti wanbaasi Somaaleetti jala seenee nutu si qarqaara jedhee inni fuudhee Somaalee geessanii hidhaan achiidhatti du'e. Sun achumatti kanibi warra akkasii hedduutu dhufee Somaalee dhaqee Somaalee irraa ol dacha'an. Gariin isaanii ijoollee diidaa fa'aati mahaji eenyu jedhan hin beeku tokko fa'aan obboleettiin isaa nama faranjittu qabaa Keeniyaa keessa gaara goongaa kana keessatti mukarraa gaafatamaa faranjii isattu qabaa obboleettii isaa inni quban qabu inni hin beeku akka obboleettiin isaa achi jirtu eega inni gara biyyaa deebi'ee dhageettee nu yaamtee itti himnee ture. Kadibii eenyu naan jette. Injiinar Tasfaa'uun Camadaa yeroo dhaloonni Haruun yeroo sanni warri waa barate biyyarraa dhufu sani. Nama dhufu kana bar cufa isaa kan beekne jira ka ukkaamsanii dabarsanii guruppii jira kan basi waliin wanni jedhu kan nama dhufe kana dabarsu. Kun ammoo adima kana dhufanii mana ollaa kiyyaa fuudhanii an hordofii isaa keessatti qooda guddaa qaba. An akkasiin akka siyaasaaf qabame hin beeku ture. Akkaataa itti qabamelleen akka dhagayetti maayii irratti gaafa duraa boolisuma qabe jedhanii mana qubatan bakka gaarii hin qubanne bakka namni keenya hin jirre qubatanii isaaf waa hilli isaati meeshaa garaagaraa qabanii reediyoos qabanii fagoon dubbatanii kana warra hoteelattuu itti nama isaantu boolisatti yaame jedhanii. Isaantu boolisatti yaamee fuudhaniitiin warra embaasii Ameerikaatti kennanii warra wanniiti jedhaniitiin warra amma isaan barbaadan kana jedhaniitti kennanii achi qoratanii arganii Ameerikaan argitee akka san hin ta'in jennaan gadhiiftu silaa gadhiiftu Itoophiyaan dhageetee duraanuu hordofaa turte akkasitti harka bu'e akkasiin qabamee gale. Warraan tajaajilurraa inni nama kana beektaa waan inni toluuftu gaariidha ture namoota akkasiisan silaa qusachuun hedduu barbaachisaa ture nama bakka wanni cufti bakka ifii qabdi. Warqii beektaa yoo bakka hin taanetti hidhatte warqii hin taatu qaama kee kana wanni bareedumaa hidhattii miti dubartiin tun yoo amma bakka dhibee hidhatte wanni hin taatu. Jechuun wanni cufti bakka ifii barbaaddee rakkinna akkasiisan qabnaa rakkinna nama bakka inni toluuf namni hedduun bakka nama kunuunfamuu qabu jechuudha. Nama kunuunfamuu eegamuu qabu tikfamuu qabu.
nama sila dhabuun hin jirre waan xiqqoo irratti karaa xiqqaa irratti dhabuun jirrettu akkasii fa'aattu jechuun qabsoo keenya keessatti hedduu akkasii nyaatama namni. Yusuf Baatii akkasuma miti jidduu kana deema bar guutamaa fi wanni jidduu osoo deemu nama akkasiisan maal namni hin beekne wayyu nama waan akkanaa kana jechuun kiyya namallee dhabame miti laakiin ammoo hedduu nama akkasitti hedduu nama akkanatti kasaarre jechuu kiyya hammeen nafa osoo hin tahin isattu dandaya waan jedhu nagaa isaallee namni eeguun barbaachisaadha wanni kophaa miti jechuu waa irraa baranna jennee beektaa waan kana waan amma haasofnu kana namni irraa waa haa baratuuf jechuu nama bakka isaatti makaanikeen meeshaa hidhu kana bakka isaatti hidha kana jabaa jedhee bakka jabdutti hin hidhu wallaaftuu fa'aattu bakka. Yusuf Baatii hoo waytiin inni fudhatame yeroo tasfaa'uun camadaa kana fudhatan waluma dhiyaata. Lakki chaartariin dura dhufee inni Nairoobii hidhaa baanan hidhaa ture beektaa hidhaa baanan achi ture namnummaa waa ijaaree hedduu isa nu achii waliin sochoonu waa yaadadhu keessaa hagamman kanaa na kuflisiisu yeroo tokko namni tokko ka ibsoo ijaare kun maqaa isaa yaadadhu nama warra maali lubbaa booriti. Nama dur Kanadallee ture achi dhufee ibsoo ijaaraa dhageenne nama san yaamne ana Yusuf Baatiiti sadii kanas haa yaamne bakkallee yaadaddaa yaamne waan jenneen abboo kunoo lafa jalaa waa ijaaruu jirta jedhanii waan akkanaa kana dhageenne waan hin taane wanni kun Nairoobiin dhaaba adda bilisummaa Oromooti waan akkanaa oftuu dhageenne waan akkanarraa kusadhu jenneen digniin itti kennine. Hagamman kanaa yoo yaadadhus koflanna qaba jechuun namni sadarkaa irra dhufaa beektaa dammaqii kanaaf waa'ee siyaasaa kana nama ittiin aarin nama yoo argite belbelu kana ka wanni jedhu kan nama wanni jedhu kana ittiin aarin in dhufa yerootti deemee irraa barata gaafa inni qaama taatee fi hubatuttu dhufa kana wanni kaasee fa'anii walii obsuu akkasitti danda'ama namuu irra dhufaa beektaa ijoollummaa irra dhuftee miti ati amma namni gariin ijoolleen xiyyaafaan barwaan an takkaa ijoollee tayyanan seetu amma akkanatti uumame seeti. Akkas amma ijoolleen intala xiyyaatu amma illoodhanii ati abbaa akka qabaachuu dandeetta jedhanii illoodhanii gaafa na argan. Duuba irraa barachuuf jechuu kiyya ho'aa turre hedduu danfaa turre chaartarii keessa jira yeroo san yeroo chaartariiti Nairoobii hojjannaa keessattuu Yusuf halkanii guyyaa fiiga Embassy Ameerikallee achi keessatti afaan hiikaa kana amma yaamnee nama kana waan akkanaa gootaa dhageenne waan kanarraa kusadhu jenneen digniin irraa maayyii kennineef. Nama kaa ibsoon ijaaru kana jechuun. Waan nuun jedhe amma waan na koflisiisu waan nuun jedhe yaraana bar biyya abbaa qabdii nuun jedhe. Hambaana biyya Keeniyaa baana. Bar biyya abbaa qabdii jaraana nuun jedhe nutti kenne qawaa tokko godhuu hin dandeettu jenneen bar digniin itti kennine. Amma bar jaraana gabaaba akkasuma deebee waan nuun jedhe bar biyya abbaa qabdii jaraana nuun jedhe. Jechuun kiyya kana namni nama jarjaru yoo argite sitti hin dallaniin deemee hubataa dhufa hin bal'ifataa dhufa akkuma amma ijoolleen guddataa deemtu kana siyaasaa keessatti illee akkasumatti guddata namni. Nama amma siyaasaa tahee maalii jedhan kun wahirra dhufe yoo qorattee dubbe isaa deemtee ilaalte in argita irraa waan akka wanni inni irra deemee sadarkaa inni irra deemee dhufe beekamuu danda'a namni seenaa nama baratuun gaarii dardarri keenya ka ammaa kuni kana ture san yaadannoo jechuudha akka yaadannootiif kaasee keessaf nama hedduu sochii guddaa wanni jedhu achiin dura baatiif yoo dhufne osoo hin dhufneen duratti nama gammada Daldala Gammadaa jedhamtu ture amma wanni jedhu Soddaa Joohar haadha Oromoo intala isaati. Abbaa Arfaasee jechuudha. Abbaa Arfaasee amman kanaan jira dhiyoo argee ture. Isa BBC dur isa hojjeta inni karaa Suudaaniin dhufes haa BBC isaattu hojjeta duri. Inni 88 keessa gara Ameerikaa kana godaane. Baatiin bakka san bu'e baatiin raammatoo gara 80 keessa dhufe.
saddeettamii tokko moo lama keessa akkas dhufe baatiin raammatu. Yeroo dhufu qotee bulaa fakkaatee meeshaa caacceffatee wanni jedhee Boorana kana keessa kan maaliif karaa dabruu hin danda'an karaa hedduu eeganii yeroo dargiiti. Akkasiin dhufe gaafa dhufe akkuma siin jedhe nutu achi ture. Haji Hussein illee. Mee akkaataan dhufa baatii sun baatiin eessarraa dhufe yeroo baatii rammatoo seenaa hedduu akka waliin qabdan yeroo hedduu isinillee hin dubbattani. Kan yaadanne yuunivarsiitii inni irraa dhufe hin beeku yuunivarsiitii irraa dhufe dokumentii illee hatta kadhoo isaa koppii kaafatee qaba hedduu isaa waa'ee Oromooti. Obbaa isaatti dhufe yooma dhufe jalqabaayyuu namni inni achitti dhufe Ismaa'eel Haji Hussein Hassan Arsiitii fi Haji Hussein ana. Ani yeroo san biyya Arabaatti deddeebi'aa maaliif biyya Arabaa wanni barnootaaf deebi'ee baatii lama Keeniyatti fixeetiin duuba deebi'aa aadatti. Jalqaba wayita dhufe qabsoon keenya uummanni Oromoo bakki itti maayyee aanteen uummata Arsiitii amantii kanaa maayyee aanu keenya. Sababaan uummanni hatta Oromoo dhibitti illee sababaa tahee sababa amantii kanaati amantii Islaamaatii. Ifatti kana jechaa dhufe gaa namni garaa bal'aadhaa waa hedduurra dhufe beektaa kana cufaa miti namni liqqisanuma waliin maatiidha nu maatii galgalaaf ganama walii wanni jenna. Baatiin rammatooti jechuu ka amantaa kana rakkoo ka Oromootti ta'e jedhu amantaa Islaamaa baanee keessattuu Arsiidha ka jedhu. Jedhu isa ammoo halkanii guyyaa baqataa ka dhufe isa fuudhee inneen deemaa maaliin deema halkanii guyyaa hojiin isaa baqatama kana tajaajiluu fi nama tajaajilu nama barsiisu. Migreeshina kana keessa deemee cufa isaa dur baqataan migreeshinattu waraqaa kennaaf dur. Yoo inni guyyaa duraa isa intarviyuu gootee achi ergitee namni qussuma kennuuf dur migreeshina. Migreeshina kana cufa wal baratee dhaqee barnuu fi isin gabraa jedhaan nu baaraadhaan fi isin jedhaan. Machaaraa jedhanii namni tokko ka wanni waraqaa nama haaromsu migreeshina keessatti yoo namni Habashaachii ol seenu maal barbaada nu baaraadha jedhaan yoo inni balbalachiise. Jechuun nama hedduu socho'aa ture. Isaa fi Haji Shuliin tokko kana godhaa turanii guyyaa fi galgalallee nuyi yoo asii waan diinagdeellee waan danda'ame wanni jecha anillee hojii xiqqaa hin qaba. Akkasitti wanni ajensiidha jechuudha. Ajensii xiqqaa humna hin qabne kan nama lamaa sadii ture jechuudha nama keenya gargaaruuf kan dhufe adreesni isaa kana. Baqataa ammaa kana tuuristii katee mukana kaawanii hidhatee mukana wanni baqataa jedhan baqataa mi barkuun barru wanni jedhan tuuristii. Kana jechuun waan akkasii kana faa ture. Namoonni dhufaa turan. Mee dubbii bakka baatii sanna jalaa keessan dabrina sheekakiyya baatiin kun nama seenaa hedduu qabu akka dhagayetti. Mee hojiin yeroo san hojjetaa ture baqataa kana afaan hiikuu galmeessisiisuu keezii garaagaraa kanaaf qajeelchuudha gargaaruudhaadhani. Saniin alatti bakka reediyoollee bu'ee naa tuttaniif tan duratti illee. Tokko kana ka lammaffaa warra biyya qubatu kana Oromoo biyya qubatu kana irratti illee foksii godhee. Nu deemnee biyya ormaa fa'aa dhaqnee itti soomnee wanni jenna malee dammaqaa dhibii hin qabnuuf akka uummata isaan keenya ta'e qopha yoo jennee malee wanni akkasii hin qabnu inni nama ammallee barnoota wanni ammaa kana wanni Ingiliishis akka gaariitti dubbatu. Orma itti keessattuu orma irratti hedduu xiyyeeffatee hedduu saahiba horatee orma keessaa ormi yoo nama dhukkubsate nyaataa fidan maal hospitaala. Achirraa kiiloomeetirii 500 olii barra achirraa yoo nama hospitaala fidan namni jala deemee tajaajilu isa. Ka hospitaalatti du'e fe'ee waliin galcha baatiin biyya ormaatti. Fe'ee waliin galcha. Yoo sanuu amantiin isaa ta'u musliimaa miti yeroo san. Oromummaa qofaa waliin rakkata jechuudha. Waliin rakkata halkanii guyyaa wanni jedha. Maayii irratti jechuun isaa waan himuun jiru cuftiin hojii mawanniiti hojii uummataati waan dhibii kophaan qaba. Hatta mana haadha manallee hin horanne kama hojii BBC hojjetaa galii wayyaa qaba. Saniin dura kiyooskii wahii karaa kudhanii kanarratti karaa kudhanii takka kan akkasirratti kiyooskii wahii qaba. Achitti wal gaya namni guutuun achitti wal gaya adresni sanii achitti wal argaa. Amma gara 80 maalii keessa yeroo tokko
Basiitu jechuun basiin achi irra fugaa'ee nama keenya irratti hojjechuuf maaliif nu waa'ee Oromummaa keenyaa yoo inni itti hedduu ibsinaa yoo inni illee achi nu ariitii shiftaadha Oromoo maaltu jira jettee nuun lolaa ture hin lolanii maqaa Oromoo jedhanii hedduu jibbamaa ture jechuuf waan maaliif isaan Itoophiyaa beekanii gaafa takka akka jirutti raafa nama keenya akka jirutti bakka jirutti al oolanii walitti qabanii wal isteeshina cufa keessa burburoorraa maalii bakka inni jirurraa namni nuti xiqqaadha qubaan lakkaawwamu. Gariin madaree keessatti nama 20 ta'anii ruumii walitti wanni fudhatanii achi keessa galan. Achirraa dhufee abbaan isteeshinatti gaafatamaan burburoo faan achi isaan goore bakka madaree keessa. Kana guyyaa guutuu raafaniitiin inni warri hafe kuni yoo inni dhaqee achitti hiriira goonee nu Oromoodha. Abashaan KBG waliin Raashiyaa kanattu isaan wanni ministeera sanitti wal qarqaaranii nu cinqanii biyya teenallee irraa nu baasanii kun waaqsitti illee jedhan jalqabaaf Oromoo yoo inni kan itti beekamte saba san. Achirraa maqaan Oromoo kun yoo inni itti fudhatamuu jalqabe. Sababa warri mootummaa Itoophiyaa Keeniyaa wal ta'ee uummata terrorisuu fi maqaan Oromoo keeziin isaanii fudhatamee jechuudha yoo inni keessatti. Achirraa jalqabe. Namoota wayya jira amma akka gammadaa kan fa'aa kan siin jedhe kana. Amma bakka baatii tanaasumatti xumuruu fi baatiin booda akkaataan inni itti akirame akkamimee seenaa isaa akka itti yaadattan ka akiramee reeffa isaallee asii fe'amee gara biyyaatti akka ergame dhagahe. Mee akkam ture akka inni itti yeroo maayii keessatti orma keessallee qaadhimaa qabaa naan jedhe qaadhimaa argadhee naan jedheetiin naa hime gara ormaa kana yeroo hedduu deebi'aa namaa wanni waan akkuma siin jedhe kana dhukkubsateettillee jedheetiin gasillee fayyee jidduu kanatti amma waan naan jedhe ani na beektaa waliin jiraanne zamana dheeraa waliin jiraanne siif Haajuseen illee waliin jiraanne. Haajuseen suraa jechuudha. Argee amantii illee kiyya argee namni cufti waa'ee egeree isaa yaadutti isarra jira. Ani ammallee yoo du'ellee akka muslimaatti wayamaan namaranii akkasitti ka awwaalamu fedhaa. Ammoo ani argee kanaafuu quraanallee kun akkuma beektu hedduu dubbisee amantii kana beektaa fudhee jedheetiin shahaadaa qabsiifnee ture. Eegasii maayirra eegasii ammallee dhukkubsatee jennaan amma dhufanii warri keenya ka dhaloota hedduun arsii gaafatamumta yeroo wanni turan qofaan ministeera ture eenyu maqaa isaan beekanii Dr. Seifuu fa'aallee Dr. Seifuu beektuun beeku isa fa'aa tokkollee bulchaa biyyee wanni naannawaa arsii ture. Durillee ministeera ture warroota kanaa fi Samu'eel Tufaati eenyu Samu'eel waliin jiraatuun beekanii nama hedduu ta'anii amma isa gaafifis jiranii taphatee haasawa namni mana hambira taa'aa ana qopha jira namni amantii muslimaati. Amma waan jedheen warra keenya namni du'a jira jireenya jira du'a jira yoo du'aan kun quba qabaadhaa muslimaa haa jedhe. Baatiitu jedha jedhu inni dhukkubsatee ciisaa wayita am hedduu rifatanii namni cuftin calqisee jennaaniin ani yeroo hedduu warra kanaa waliin jiraadhee Haajuseen fi Hasanii waliin yeroo dheeru jiraadhee isaanin keessan baradhesi kana akkana jira quba qabaadhaa jedhe. Dura amantaan isaa maal ture gaafa dura biyyaa dhufe? Beentee ture. Maal wattatu biyyaa dhufe maal jechaa ture? Akka dhufeen wannummaan sakaalee uummata keenya sakaalee maayyitti hambisee keessattuu uummata arsiitii jedhe ka qabsoo keenya harkisee jedhe sababa. Inni gosti isaalleen arsi maamii sila arsi maamii. Arsi naannawa Shashamannee kana waan jedhe ka tursiise kana sababa amantii kanaatiin jedhe eegas dubbisee hedduu dubbisa inni waan nama waa dubbisuu jennaan ayata وإن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم قرآن نجري إنما سنة ترورس إفرار بساك جب كان كدوبا كان جد كان بيكو بقو يعني غرا بتاعو سيدان غرا مرغاد يلا كابي كجب ساني متي سنوما متي سنسيستا مغامرون فتوتا دي هاركا كنجو سيداني يتي بقو كربي سكان جد هدو
kana dubbata bakka wanni jedhutti isa kana jedha karaan nu baasinu isa jedheetiin wanni baay'ee irratti jechuu kiyya yaadallee walii akkasitti jecha nama akkas ture nama ammoo gaafa inni du'e fuunee biyyatti galchine qabeenyallee warra alaa xiqqoo namni ala bahe hin jira namni cufti hayna inni bahe sun akka gaariitti isa waan beekuuf buutii walitti wanni horiillee walitti qabanii akka bakka inni itti owwaalameef waa tokko waan isaan yaadamu waan isaan yaadatamu waan xixiqqaa kiliinikii wahillee ta'u wama tokko waan wanni jedhu waan akkasiisanillee horii walitti qabnee ergine waliin ergine waan ta'e hin beeku gaafa sutti namaayyee almuhimmi qajeelchine xayyaaraan biyyatti galchine. Taabaatii akkasuma